Sudah mau ke jira, kan dia terus tuan. Asik galte jira cuma ni tak kisah kan kampanye. Anak mak abdi kafale jira itu mana? Abdi kafale jira. Sudah cuma ni cuma kan kafarashan kan tu galte. Sile berera itu kan ini kamale. Asik tu galte. Itu berera dia ada. Malufi, season salfate. Misha gurgurte mana gadi stadiumte. Akkamitti amma mana kireeffattee galtee maqaa ofiitiif maan naan jedhan ka jedhu sodaatte silaa kana sodaachuun qabdu dhuftee itti galuu mirga isiitiin dandeetti ani nama waan akkasii qaanfattuu miti an abbaa ilmaan isiiti jaarsa isiiti waan kana sodaattu hin qabdu jechuudha kanuma itti maa jira jechuudha illee immoo namoottan hedduu immoo yookaan immoo isilleen kuteen jettee himne yookaan dhiisiyyuu hin jenne yookaan dhiisedlee na jala sindeeyoon hin jenne bakka deemtu hundatti akkaan jala deemuuf naa himti hordoftoonni illee kun amma waggaaf deemaa nu jala cinqamaa jiranii yoo an cinqamee olii gad deemu naa wajjin yaadan kanaa wajjin deemu jira kanaa wajjin yoo itti dhagayamu ka booyu jira hordoftoonni hedduu cinqamanii rakkatanii jiran jechuun hordoftoota illee kabajii jedhe ittime waan barbaachisu ka taa'ee booyu jira ka waa meeqa jedhu jira jechuudha kanaaf rakkoo adda addaatti jira jechuudha kanaafuu sila akkasitti qaanfatu fadhiistee shuggaa mafruusha kana qabdeefiti anillee Itoophiyaatti gadi hin deebi'u asuma Yaman kana keessa teennee tumaan manuma farrashanii kana keessa teennee haala saniin akkasitti teennee wajjin jiraannu yoo barbaadde ilmaan illee asuma barnoota neena Itoophiyaa illee akka waan jibbitee akka waan tadhaa'een fakkaata akka fiigaa Yaman dhufteetti waan san qofa adda baafachuuf illee miti dhuftee kaatee namni qabeefaa itti noame achitti araaramne waan akkasii yaadallee ni qabdina fakkaate inshallah namoottan iddoo akka du'aa ina gootan beeka inshallah mana amma qabee kana keessatti akkasuma yaallee dhuftee harka kennattee walii araaramne ilmaan tiyaa wajjin keessa akka jiraannu abdii guddaa qaba wajjin akkas keessa jiraannu abdii guddaa qaba inni dhuftee yaada abdii osoo kutin taa'ee ni eegaa jechuudha hanga isiin dhufteetiniin walii araaramne mana kana keessa wajjin jiraannutti gammachuu nullee gammachuu kennallee isillee ni argitan jedheetii yaada isinis tolchaatii du'aa nu godha inshallah suma yallee ni dhufti wanti yetti jechuudha araaramtee mana kana keessa naa wajjin ni jiraattee yaada namoota hedduu yeroo deemtu namoota hedduu yaada adda addaa kennitanii yaada keessan kana tuffadheetii jibbeetii miti yaada hedduu kana kennitan karaa keessatti illee komantii jalatti illee tokko airportii keessatti himeeti akka isiin achi biyyaan baane akka gadi seenne goosii bakka tokko qabu yaalii jedhan tokko wanni akkasii kun yoo mana murtiitti irraa waa miidhaan guddaa wayii uumamee kissii wayii jiraatee mana murtiitti irraa dhufe malee migireeshinni waan kana jala hin deddeemu jechuudha dhuunfaa jaarsa jaartii jidduu oma argetti hin seenu jechuudha akkas godhaa asiin dabarsin asiin qabaa akka jedhuun taate jechuudha nama keessa wallaaleetti miti namni beekuun jira garuu nama sii godhuufaa kanaan jedhu jira nama hedduu jechuudha achi keessaa nama hin beeknaa achi nama sii goonaafaa akka jedhu jira dubbiin sana osoo hin ta'in rakkoon isii maali jaarsa jaartii na jalaa dheessite maaltu nu naqaree jaarsa jaartii jidduu maaltu nu naqee jechuun danda'ama seera keessa waan hin jirre jechuudha isiin na dhiistee ilmaan qabattee fiidee deemteef immigireeshinii waan ilaallatu hin qabu jechuudha kan biraa yoo isiin fakkeenyaaf Yaman deemu jira Yaman deeme jettee yookiin Itoophiyaa jira jettu viidiyoo waraabini jettan isiin viidiyoo tokko yoo fakkeenyaaf sanaa ragee jettee viidiyoo waraabdee gadhiiste siistemni isiin fayyadamtu gaafa bakka tana jira jettu guyyaa shuggaa mafruusha qabeef jira mana qabeef jira qaxettee dhufteetumaan asii galtee jiraachuun dandeetti akka isiin kana hin qaanfanneef an amma qabdii kafalee jira jechuudha mana qabdii kafalee jira osoo sodaatiin mana isitti mana kanatti kafarashan kanatti osoo galtee isillee bareedaadha jechuudha qaanii takka malee asitti yoo galtee hedduu bareedaadha yaada maaliif isiin san saalfattee faanii saalfattee meeshaa gurgurtee mana gadhiistee deemtee akkamitti amma mana kireeffattee galtee maqaa ofiitiif maan naan jedhan ka jedhu sodaattee silaa kana sodaachuun qabdu dhuftee itti galuu mirga isiitiin dandeetti ani nama waan akkasii qaanfattuu miti an abbaa ilmaan isiiti jaarsa isiiti waan kana sodaattu hin qabdu jechuudha kanuma itti maa jira jechuudha illee immoo namoota hedduu immoo yookaan immoo isilleen kuteen jettee himne yookaan dhiisiyyuu hin jenne yookaan dhiisedlee na jala sindeeyoon hin jenne bakka deemtu hundatti akkaan jala deemuuf naa himti
hordoftoonni illee kun amma waggaaf deemaa nu jala cinqamaa jiranii yoo an cinqamee olii gad deemu naa wajjin yaadan kanaa wajjin deemu jira kanaa wajjin yoo itti dhagahamu ka booyu jira hordoftoonni hedduu cinqamanii rakkatanii jiran jechuun hordoftoota illee kabajii jedhee itti himee waan barbaachisu ka taa'ee booyu jira ka waa meeqa jedhu jira jechuudha. Kanaaf rakkoo adda addaatti jira jechuudha. Kanaafuu sila akkasitti qaanfatuu fadhiistee shuggaa mafuusha kana qabdeefiti anillee Itoophiyaatti gadi hin deebi'u asuma Yaman kana keessa teennee tumaan manuma farrashanii kana keessa teennee haala saniin akkasitti teennee wajjin jiraannu yoo barbaadde ilmaan illee asuma barnoota neena Itoophiyaa illee akka waan jibbitee akka waan tadhaa'een fakkaata akka fiigaa Yaman dhufteetti waan san qofa adda baafachuuf illee miti dhuftee kaatee namni qabeefaa itti no'ame achitti araaramne waan akkasii yaadallee ni qabdi na fakkaate inshallah namoota iddoo akka du'aa ina gootan beeka inshallah mana amma qabee kana keessatti akkasuma yaallee dhuftee harka kennattee walii araaramne ilmaan tiyyaa wajjin keessa akka jiraannu abdii guddaa qaba wajjin akkas keessa jiraannu abdii guddaa qaba inni dhuftee yaada abdii osoo kutin taa'ee ni eegaa jechuudha hanga isiin dhufteetiniin walii araaramnee mana kana keessa wajjin jiraannutti gammachuu nullee gammannee gammachuu kennallee isinillee ni argitan jedheetii yaada isinis tolchaatii du'aa nu godha inshallah suma yallee ni dhufti wanti jettee jechuudha araaramtee mana kana keessa naa wajjin ni jiraattee yaada namoota hedduu yeroo deemtu namoota hedduu yaada adda addaa kennitanii yaada keessan kana tuffadheetii jibbeetii miti yaada hedduu kana kennitan karaa keessatti illee komantii jalatti illee tokko airportii keessatti himeeti akka isiin achi biyyaan baane akka gadi seenne goosii bakka tokko qabu yaalii jedhan tokko wanni akkasii kun yoo mana murtiitti irraa waa miidhaan guddaa wayii uumamee kissii wayii jiraatee mana murtiitti irraa dhufe malee immigireeshiniin waan kana jala hin deddeemu jechuudha dhuunfaa jaarsa jaartii jidduu oma argetti hin seenu jechuudha akkas godhaa asiin dabarsin asiin qabaa akka jedhuun taate jechuudha nama keessa wallaaleetti miti namni beekuun jira garuu nama sii godhuufaa kanaan jedhu jira nama hedduu jechuudha achi keessaa nama hin beeknaa achiin nama sii goonafaa akka jedhu jira dubbiin sana osoo hin ta'in rakkoon isii maali jaarsa jaartii na jalaa dheessite maaltu nu naqere jaarsa jaartii jidduu maaltu naqe jechuun danda'ama seera keessa waan hin jirre jechuudha isiin na dhiistee ilmaan qabattee fiidee deemteef immigireeshinii waan ilaallatu hin qabu jechuudha kan biraa yoo isiin fakkeenyaaf Yaman deemu jira Yaman deeme jettee yookiin Itoophiyaa jira jettu viidiyoo waraabini jettan isiin viidiyoo tokko yoo fakkeenyaaf sanaa ragee jettee viidiyoo waraabdee gadhiiste siistamni isiin fayyadamtu gaafa bakka tana jira jettu guyyaa